Jira jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtani. Nuti nagaa jirra galata rabbii isinis baga nagaa taatan baga jiraattani. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra egaa. Har'a maal qabadhee dhufseetanii waaqa baay'ee tokko kan gaddee ture jechuudha samuuna maali inni kan oonaa jettanii guyyaa tokko isinitti himeen jira sa'a kiyyaa wal laaffisuufi. Egaa sa'a kiyya baay'ee jaalladhu dhugaa baay'ee mastaawashaa jechuudha. Innaa kaasonni jalaa gurguruuf isiniin jedhee ture. Samuuna kaasuu hambalaa sanatti xiqqoo walitti buune sa'aan kiyya gurguranaaf gurguramuun isaa illee kinoo sa'a kiyya isa jalqabaa kana jechuudha magaalaa kana. Injira garuu raaddi isaa kan biraati raada duraa qaba jechuudha. Ammanna kaasonni jalaa gurguree osoo itti bu'u jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa gurgureetii kana naa bite kinoo laalamuu kana jechuudha. Faranjiidha kuni. Inni gabaabbata malee sirriitti shaggaadha jechuudha. Aannan qallaala hin qabu. Baqa baay'ee tokko shaggaa tokko raaddi kan jalli jirtus jabbiin isaa faranjiidha marfee analate. Isaanis akkasuma qumatii gabaabbatee achitti nafa dheerataan bal'ata jechuudha. Baay'ee tokko shaggaadha dhugaa waaqallee waaqa gaariidhaan binne inni gatii madaalawaadha binnee kiyya sun immoo hin deemee hin gurguramee baay'ee jaaladha. Dhugaa ani jabbii isaa fa'aa baay'ee tokko hin jaaladha garuu jabbii raada isaa ka'aluu geessee jira ammoo jechuudha kan inni ale. Innaa kun immoo alaadha kanuma kanallee jabbii qabu naa bite jechuudha. Zim jedhee osoo hin ta'in nama beekurraa bite waan ta'eef baqa sirri shaggaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf horii aannanii jechuun baay'ee nama fayyada. Nuti biyyaans horii kanarra jechuudha sa'a kanarra ji'atti aga argannu aga nu xaqqabu nutu beeka. Nyaata isaa danda'e fiinoo danda'e atalaa fi danda'e biqiloo fi danda'e jechuudha. Innaa geeroo kaasuus jalaa gurgurannaan baay'ee tokko naarii baay'ee tokko boo'ee. Bakka jechuun maafi horiin biraa horiin gaariin nama harkaa ba'e akka laayitti horiin gaariin argamu. Horiin gaariin argamu buleetii keenya tokkotu maallaan jedhe altii jechuun horii jechuun baankii jechuudha jechuudha. Dhuguma baankiidha. Baankiidha jechuudha dhugaa. Baankii haa garuu birriin inuma kan isaan immoo birriin isaanii inumu jechuudha. Namni beekee nyaachisee itti fayyadame taanaan faayidaa guddaa kan qabu horii yaabettu. Tokkoffaan aleeti waggaan alaniitu jabbii bu'aa namaa buusu. Deebisee aannan bu'aa buusu. Yoo kan manatti raafamullee ta'e manatti aannan raasanii aannan isaanii itti fayyadamanii kan barbaade areera dhugee kan barbaade immoo aybii baasee itti fayyadamee kan barbaade gurgurata. Bu'aan isaa baay'ee tokko guddaadha jechuudha. Qotiyyoon garuu faayidaa hin qabu. Haa ta'u waggaatti gisee takka qota malee. Innaa kaasuun amma kana naa bite jechuudha. Isaan immoo aannanitti baay'ee tokko shaggaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko shaggaadha keenya. Garuu erga alee turee jira raada jalaa kana malee aannan isaa gisee dura baay'ee tokko shaggaadha jechuudha. Biyyaansi leetirii 8-9 minaamina kennaa ture jechuudha. Amma gara xiqqoo dulloomattis hin deeme. Oo dullooma deeme immoo qannasaa miti rakkoon namaa sani. Innaa kanaafi amma kana naa bitee baay'ee tokko shaggaa tokko bakka dasna jedhe dhugaa dubbachuudhaaf maaliif inni banne bakka bu'aa isaanii immoo kanarra naa oolche waan ta'eef. Innaa baay'ee tokko bareedaa akka ilaalamu kana miti aannan gurruun isaa aannan isaa keessatti ol deebi'ee jira jechuudha. Bakka das kan nama jedhu kan baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko nutti gammade gaafa isaan kee gurguramu garuu nan gaddee nan boo'ee kaasuun ganama gurgureetti galgala naa fidee baay'ee tokko gammade jechuudha. Baay'ee tokko gammadee galgala gurguree ganama naa fidee dhufee jechuudha. Innaa mucaan kiyyallee gammadee anis gammadee kaasuun illee gammannee dhugaa baay'ee tokkotti gammannee. Innaa baay'ee tokkotti gammanne dhugaa mucaan kiyyallee gammadee bakka ani tokkoffaa mucaa kiyyaa fayyaadee bakka mucaa aannan beektanii miti aannan kontiraata takka aannan halibni iddootti naqu takka bishaan itti naqu takka aannan itti namaa kennu aannan bulee namaa kennu odeeffisan hin ciccita bakka waan baay'ee jira namni waaqa hin sodaatu namni birruma bichaa jaalatee birri bichaa ilaala waan ta'eef
Inna kan akka waan ofii hin jiru dhugaa dubbachuu xiqqoollee taatu kan akka waan ofii hin jiru. Inna baay'ee tokko dasna hin jire. Dammoo jabbiin isaatillee shagga sirriitti shaggaadha. Waggaa irraatitti immoo jabbii isaatillee jala hin gurguranna. Inna akkasii dammoo kan rimaa qabu jechuudha. Rimaa qaba garaa keessas jabbii qaba. Garaa keessas jabbii qaba dammoo waagaan isaa baay'ee rikkaasha tokko dhugaa waagaa binnee rikkaasha. Egaa baay'ee tokko dasna jiri baay'een gammadee dhugaa akkuma sammuu gaddisanii baay'ee tokko gaddee bakka mataan kiyyaa cannaqame. Wanni biraati irrallee jechuudha dubartii jechuun waan baay'ee mana keessatti barbaachisa. Ani birri isaati irrallee bakka daa'ima kiyyaafan jechuudha. Daa'ima kiyyaaf bakka aannan isaa alumaa aannan biraa namaa kontiraatuurra bakka mana isaatitti aga barbaade akka garaa isaa danda'e dhugaa jechuudha. Aganaan ba'utti kontiraatoo ta'e jiru osuma keessa ilaala ija keessa ilaalan osoo nugin umti ishiin ijumaanuu numti. Inni akkasii siniin jala warroonni bitachuu barbaadan immoo warii aannani guutee jira jechuudha. Warii shaggaa waagaan kanaa oliitis kan kanaa gadiitis hin jira jechuudha. Warii manaa amma zim jedhamee gabaa keessa osoo hin ta'in hin jirameera. Warii beekan nama beekan malee gabaa keessa zim jedhamee warii gaarii eenyumtu baasee gurguru. Inna warii kan ilma mudidee kan mochi duudee kan maala malaqa kan wanni baay'ee qabu jechuudha. Warii namni gurguru maree warii gaarii mana baasee namni gurgura akkuma qotiyyoo ciisaa qonna wadidee ciisaa baasanii gurguratanii inna akkasii kanaaf baay'ee gammadee isiniin jira obbolee waan ko.